Immoo voice clubii keenya erga chaanaalatti deebifnee akkamittiin iyyii irratti tikfachuu dandeenya akka nu jalaa gadi hin buune akkasuma yeroo akkamiyyii kursiin gama 15tti 10 irraa gama 15tti guddachuu dandaya akkasuma yeroo kam gara maallaqaatti giiftiin keenya nuuf deebi'uu dandaya eenyuuf deebi'aa ka jedhu gaaffii kanan deebisuudhaaf dhufe jechuudha. Arraan tana durarratti warri mana kanaaf haarawa taatan mana kana foolooyi godhaa manni keenya mana barnootaati arrasi fayyaduu baatu borsi fayyada laayikii illee godhi kommenti godhi yaada ammallee qabdu feebiritii keessa kaa'adhu guyyaa takka si fayyaduu hin oolu sheer akkasuma ammallee kooppi liinkii riipoostii naaf godhaa isiniin jedhaa vaayiraaliin isaa gadi bu'ee jira waan ta'eef kooppi liinkii naaf godhaa. Egaa yoo viidiyoon kun illee isinitti toluu baate ka isinitti toluun dhufuu hin dandaya waan ta'eef kooppi liinkii naaf godhaa isiniin jedha. Mee amma deebisaa ka jalqabaa isiniif haa deebisu. Imoo keenya gara chaanaalaatti erga deebifnee kaanee nu jalaa gadi bu'uu jira. Rakkin isaa maali? Akkamitti irratti eeggachuu dandeenya ka jedhuu fi viidiyoo kana caqasaa. Irra caalaa waan isin agarsiisu ka isin afaaniin dubbachuu jiru jechuudha. Maaliif jennaani imoon chaanaala 4 qaba. Jechuun channel 1, channel 2, channel 3, channel 4. Channelota kana torbaniin jijjiira. Nam tokko erga gama channelaatti deebise torban saniif gadi hin buusu si jala. Torban saniif gadi si jala hin buusu. Guyyaa 15 booda torbee kana siif tiksaa protect godha. Torbee lammaffaadha jechuudha. Torbee lammaffaa irratti gadi isin jala buusa. Maaliif gadi isin jala buusa ka jedhuu fi deebisaanii imoon yookaan voice clubiin kuni bakka sadiitti qooda jechuudha. Upgrade, downgrade fi maintenance dha. Downgrade maali? Upgrade maali? Maintenance maali? Ka jedhu sinitti hima jechuudha. Tokkoffaa nam tokko upgrade irra jira jechuun torban kana giiftii hedduu kennee jira. Torban kana giiftii hedduutu sana voice clubii keessatti kenname waan ta'eef voice clubii keessatti kenname waan ta'eef ol guddisa gara kamitti gara channel 2tti ol guddisa. Downgrade gaafa jedhemmoo yoo channel 1 irra jiraatte si jalaa dhabamsiisaa jechuudha. Kun amma akkasiin jechuu jirtan si jalaa dhabamsiisa. Maintenance irra yoo jiraattan immoo achumarra sin tursiisa jechuudha. Yeroo inni jijjiiramu laallachuu qabdan isin. Kan inni jijjiiramu guyyaa sanbata guddaa alhada jechuudha sa'a 6 halkan yeroo kan sa'a 6 mataa irratti jijjiirama torban irraa jechuudha. Giiftii hangam gaafataa ka jedhuuf immoo giiftii torban sana murtaa jechuudha. Torban sana keessaa murtaa malee akkasitti namallee murteeffamuu hin danda'u. Yeroo inni 1000 illee gaafatu jira duraan tasuma hon gaafatu ture amma garuu yeroo 2000 faa gaafatutu jira torban keessattuu jechuudha. Warra giiftii gurguddoo kennutu jira waan ta'eef jira sanaatuyyuu upgrade ta'a yookaan maintenance keessa ta'a jechuudha. Ka warra giiftii hin kennine immoo downgrade godhee gadi buusaa jechuudha. Kanaafuu giiftii 2000 torbanitti yoon kennu jette guyyaa 15 irraa lafa join godhaa deemuu dandeessa jechuudha. Giiftii 2000 kennite guyyaa 15 irraa. Fakkeenyaaf sadarkaa keessan bakki itti ilaaltan amma fakkeenyaaf bakkan itti sararee kana erga seentanii erga gadi qottanii seentanii akkasisiniif dhufa jechuudha. Upgrade, maintenance fi downgrade tu jira. Yoo upgrade irra jiraattan ol guddachuu jirtan, yoo maintenance keessa jiraattan giddu galeessa jiraattanii jechuudha. Pointii kana laaluu qabdu jechuudha. Pointii fakkeenyaaf lakkoofsa kana jechuudha gartee. Kun tuqaa giiftiin kenname. Tuqaa giiftiin kenname as keessatti jechuudha. Fakkeenyaaf giiftii 100 yoo kennitan tuqaa 1000 takka sinii lakkaha. Giiftii daayimandii yoo ta'e immoo 2000 lakkaaya. Isa sana irratti hundaayaa jechuudha. Giiftii malee akkamittiin tiksuu dandeenya ka jettanii fi giiftii malee tikfamuu hin danda'u. Durni dandaayamaa hamma giiftii malee didanii jiru jechuudha. Amma didanii jiru jechuudha. Namoota hedduutu irra deddeebiidhaan waan gaafataa turee fi kanaaf akkasitti irratti haasa'uu jira. Viidiyoon harkaa dheerate. Kursii immoo gama 15 irraa gama 15tti akkamitti deebifnaa fi viidiyoo itti aanuun isinii qabadhee dhufa.